Uummanni Itoophiyaa mirgoota dhala namaa fi dimokiraasii sarbame argachuuf waggoota dheeraaf bifa garaagaraatiin qabsaa'aa ture. Mootummaan dhufaa darbus gaaffilee siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa uummanni gaafatu deebisuuf yaalii gochaa ture. Haa ta'u malee gaaffileen bu'uuraa hedduun osoo deebiin argatiin baraa baratti ce'aa dhufanii. Gaaffileen eenyummaa, walqixxummaa, ofiin of bulchuu, qabeenyaa biyyattii keessaa amma argachuu malan argachuu fi kanneen biroo gaaffilee uummanni gaafataa ture keessaa isaan ijoodha. Keecha'uu cubbuun gabaree irratti hojjetame amma kanaa moti. Lafa sa'aatiin naa mormu kan isa eeggatu hidhaadha. Amma ajjechaa ga'utti. Bineensi amma kana hin taane. Bineensi illee kabaja qaba. Barri namaa ta'an egaa akka saree. Ishiidhaa guddaa'uma kana wanta malaallasu ati xabbaqaa hin eegdu ati deemina nan jedhee wayin lafa kiyya hin taane wayin xabbaqaa kiyya hin taane waa lama dhabee. Uummanni Oromoodha. Godina addaa naannoo Finfinneedhaa jiraachaa jiran kun dhiibbaan isaan irra gahaa ture san bakka tokkollee waan jiru natti hin fakkaatu. Qabatamaan anis magaala naannoo sanii hoogganeetis waan hin beeku naannoo Finfinneedhaa kana. Amma sanirraa barachuudhaan misoomni gara alaatti fagaachaa deemu kuni moor kabiraatiifis banaa ta'uu qaba. Magaalli natti dhuftee osoo hin taane naaf dhuftee ilaalchiftuu kun uummata kaan biraas jiraachuudha qaba. Abbaa misooma sanii ta'uu turre jiraata malee abbaa qaamni biraa dhufee itti duroome abbaan lafa saniitti immoo hiyyeessa ta'uu sun dhaabbachuu turre jiraata. Kanaaf jijjiiramni biyya kanaatu wanni barbaachiseef. Gaaffii gurguddaa uummanni yeroo adda addaa kaasaa ture biyya kana keessatti gaaffii gurguddaa sadiidha. Tokko gaaffii dinagdeeti, lammaffaan gaaffii walqixxummaati, gaaffii sabummaa, sablammoonni biyya kanatti beekamtii argachuu fi abbaa biyyummaa isaaniiti, sadaffaa gaaffii dimokiraasiiti. So mootummoota darban keessatti gaaffiiwwan sadan kun amma ta'e deddeebi'aa dhufaniiru. Gaaffiin dimokiraasii rarra'eeti kana fechuudha. Gaaffiin dinagdees immoo dinagdee haqa qabeessummaatiin sirriitti hin hojjetamne waan ta'eef innis gaaffii waan turee fi qabsoo uummanni hadhaa qabsoo hadhaa qeerroonis sabni biraanis sabni Oromoos gaggeesseen jijjiiramni kun dhufeera jechuudha. Mootummaan addawaa'ii sirna dargii kuffisee wayita aangoo qabatutti gaaffilee sabootaa, sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa kunneen bu'uura heera mootummaatiin sirna federaalizimii ijaaren deebisa jedhee ka'us qabatamaan haqummaan raawwatee hin agarsiifne. Dhaabbiin jijjiira duraa ture suni gosum tokkoon ufummaadhaan biyya hacuucaa ture. Nama adda baasaa ture. Misoomni harkaan qabamu hin mul'anne. Eddii waggaa 5 booddee jijjiirri kun dhufee garuu waan baay'eetu uumame, waan baay'eetu argame. Uummannis gaaffilee deebiin hin laatamneef gaaffilee siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa gaafachaa ture. Cimseetti fufee gaaffiin dhaawataan gara mormiitti ce'e. Mormiin qeerroo fi qarree guutuu biyyattiitti finiinuun mootummaan jijjiiramaa keessodhaa qabsaa'aa ture gara fuulduraatti ba'e. Dr. Abiy Ahmed ministeera muummee biyyattii ta'uun bitootessa 24 bara 2010 mana maree bakka bu'oota ummataatiin muudamanii imaanaan biyya bulchuu itti kenname. Yeroo imaanaan kun itti kennamu gaaffilee baroota lakkoofsisanii fi haala yeroo keessatti uumaman hedduutu ture. Dinagdee dadhabe, liqaa biyya alaa humna kaffaluu biyyattii ol ta'e, kaaznaa duwwaa mindaa hojjettoota mootummaa kaffalullee hin dandeenye, piroojaktoota gurguddoo jalqabamanii ijaarsi isaanii addaan cite hedduutu turani.
yeroo gara biyya bulchuutti dhufu tajaajila adda addaa uummata kennuu irratti itti gala inpuutii qonnaa galchuu irratti kan akka madaabaraa immoo fertilizer jennu kana galchuu irratti misooma adda addaa babal'isuu irratti bajetan qabu ture. Defisiitii guddaa keessa ture jechuudha. Jechuun qabeenyi biyya kanaa yaa'u akkuma beekamu kana duras saamamaa ture. Saamamee yaa'u kaaznaa duwwaa irratti dhufe hin beekama. Faaktii dhugaa jiru kun. Jijjiirama duraa cabe siyaasaa tureera, cabe dinagdee tureera. Imaammatni haala qabatamaa biyyaa irratti kan hin hundoofne inni kunis immoo dhuma irratti gara dinagdeetti immoo yommuu jijjiiramu dinagdee qulqullina qabu utuu hin taane dinagdee baay'een isaa liqii biyya alaa irratti hundaa'e akka ture ilaaluun ni danda'ama. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed borumtaa muudama isaanii irraa eegaluun hojii dippiloomaasii cimaatti fufinsaan taasisaniin liqaan biyya alaa akka qabu kun dhala xiqqaan yeroon kaffaltii akka dheeratu kun akka kaffalamu liqaan biroo humnaa olii akka liqeeffatamne taasisan kun immoo haara galfii biyyattii kenna. Pirojektoonni hojiin isaanii haddaan cite bifa haaraatiin daran fooyyessuun hojjetamanii akka xumuraman ta'e keessumaayyuu hidhi guddicha haaromsa Itoophiyaa yeroo qabameef keessatti xumuramuun dadhabamee lafarra harkifate tarkaanfii jajjaboo mootummaan fudhateen xumurarra akka ga'uu fi humna elektirikaa akka maddisiisu ta'e. በደህንነት ለተሳለቁብን ከዚያ ካላችሁበት አረንቋ አትወጡም፣ የብልጽግናን ሽታ አታዩትም፣ መልማት አይቻላችሁም፣ መሻገር አይሆንላችሁም። namoota fi garee hiyyummaan nurratti qoosaniif rakkoo keessaa hin baatan badhaadhina hin argitan misoomuu hin dandeessan ce'umsi isiniif hin danda'amuu jedhaniif uummanni fi biyyi murteessee maal fiduu akka danda'u hidhni haaromsaa fi ashaaraan magariisaa mul'istuudha. Uummanni Itoophiyaa waa'ee hidha kanaa hubachuu kan qaban yaadnii fi maallaqni akkasumas yeroon qofti isa hin ijaarre dhiigaanis kan ijaarameedha. Hidha guddicha Abbaay waa hedduun qisaasamaa ture. Isa sanillee irra deebi'anii ilaaluudhaan xiinxaluudhaan riiviyuu gochuudhaan tarkaaffii cimaa fudhachuudhaan wanni sunillee sirratee xumuramee sadarkaa kanarraa akka ga'u taasifameera jechuudha. Dhagaa kaaniin darban akka duri. Dhagaa kaaniitu hin irraanfatu dhagaan sun achumatti hafa amma garuu dubbatanii ilaalanii beeksisanii dhagaa kaanii hojii eegalu hojiin sun eddi eegalame kunoo kan kana fakkaatu hojjetamaa jira. Dhagaan bu'uuranii kaa'ama dhagaa bu'uuranii kaa'amiin booda dhagachi bu'uurri sun deemee ilaalama. Amma garuu maal akka hojjetamu identifaayi godhama guyyaan isaanii kaa'ama. Guyyaan isaa kaa'ame guyyaa san yeroo tokko dursame ijaarame jechuudha wantichi xumurame jechuudha nu jireenya misoomaa sun. Koomitmentii mootummaan irratti qabuu fi keessattuu kabajamoo muummee ministeera keenyaan gaggeeffame addunyaannu kan irraa baratudha. Safartuu sadeen ijaarsittiin safaramuunu kompitantiidha. Karaa bajeta qabameen fixuu irratti quality barbaadamu fixuu irratti yeroo barbaadamu duras yeroo barbaadamu keessattis fixuu irratti baay'ee kan irraa baratamudha. mootummaan jijjiiramaa cabinsa siyaasaa dinagdee hawaasummaa biyyattii wal'aanuun yaadota haaraa biyya jijjiiran wayita maddisiisaa jirutti paartiin badhaadhinaa hunda ammataa ta'e baatii sadaasaa bara 2011tti akka biyyaatti hundaa'e. Paartiin badhaadhinaas mul'ataaf sagantaa badhaadhinaa hunda galeessa fiduuf qabate ummataaf ifoomsuun filannoo biyyaalessaa waxabajjii 14 bara 2013 gaggeeffameen filatamee mootummaa ta'uun biyya bulchuu eegale. Yaada mu'ataa yaada eda'amuu yaada haala qabatamaa biyya keenyaa giddu galeessa godhannee yoo karoorfanneef yoo hojjenne duudhaa biyya keenyaa ka'umsa godhannee isa raacitii godhannee achirratti hundoofnee kan hojjennu yoo ta'e jijjiirama bu'uura qabeessa fiduu dandeenya. Mootummaan cimsaa erga aangootti dhufee waggaa shan keessatti hojiiwwan raajii ta'antu hojjetamee jiru. Keessattuu Adawaa Muuzee fudhachuu dandeenya.
piyaasa fudhachuu dandeenya. Yoo xiqqaate waggaa tokko keessatti osoo guutuun jechuudha. Ji'a sadii keessatti hojiiwwan misoomaa raajii ta'an hojjetame jechuudha. yaada ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed maddisiisaniin biyya magariisa taate dhaloota dhaalchisuuf duulli ashaaraa magariisaa eegale oomishaaf oomishtummaa qonnaa guddisuu investimentii babal'isuu industiriiwwan humna guutuun akka oomishan gochuu tajaajila ammayyeessuu teeknooloojii babal'isuu carraawwan jiranitti fayyadamuu fi rakkoowwan gara carraatti jijjiiruun karaan guddinaa fi badhaadhinaa daran ifa deeme. ከ40 ቢሊዮን በላይ ችግኝ ኢትዮጵያ ተክላለች። Itoophiyaan biqiltuu biiliyoona 40 ol dhaabdeetti. Biqiltuu biiliyoona 40 jalqaba sanyii qopheessuurraa kaasnee boolla qopheessuu fi dhaabuu doolaara biiliyoona 40 ijoollee keenyaaf invest goonee jechuudha. Itoophiyaa boruu ilaaluuf kan boruu waan caaluuf wanta amma qabnurraa hir'isnee biiliyoona 40 keenyee jechuudha. Hojiiwwan kana dura green legacy irratti hojjetaman biqiltuuwwan adda addaa kan dhaabnu kun jira miti. Kuni amma impactiin climate keessumattuu immoo ho'insi yeroodhaan akka addunyaatti illee dabalaa deemu kun akka hir'atu taasisa jechuudha. Tokko kana smart environment irratti illee invest gochaa jira jechuudha. mootummaan yaada haaraa maddisiisuun karaa tarsiimaa ta'een gaaffii siyaasa dinagdee uummanni gaafachaa ture dhaawataan deebisuu jalqabe. Finfinneetti bakkeewwan ga'umsa turizimii haaraan sana dura yaadamin paarkiin tokkummaa, paarkiin michoomaa, paarkiin inxooxxoo, misoomni qarqara laggeenii hojjetamanii. አዲስ አበባ የብልጽግና ተምሳሌት መሆንን ራዕይ ሰንቃ ፊንፊኔን መጋላ ሙልአተ ፈኬኛ በዳዲናት ጀዱ ቀበቴ ሆጅቻ ጅርቲ ፕሮጀክቶተ ሜጋ እጃሩን ወሉማ ገለቲ ሶሶቺ ዲነግዴ ሴረ ቀብሲሱን ጉዲሱን ፉሌ መጋለቲ ጅጂሩን መገሪሰ ኡዊሱን ሆጂሌ ኢብሰመኒዳ ሆጂን ዋጅረ ከንቲባ ሀንገ አደባባይ መስቀላ ጅሩ አሻራ ጉዳዳ ፓርኪን ኦቦሉማ ፓርኪን ቶኩማ ፓርኪን እንጦጦ ቀበኘ ኬኛ ከሌሰ ጅረን Ministeerri muummee Finfinnee akkuma maqaashee ni miidhagsina jedhanii badhaadhina keessatti mul'ata guddaa qabachuun Finfinnee fakkeenya badhaadhinaa taasisuuf ifaajin hojjenne. Kanaaf ammoo yaadannoon injifannoo Adwaa ragaadha. Bu'aan waliigala sosochii guddina magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa keessatti argame kun bu'aa ilaalcha mootummaatii fi bu'aa ilaalcha paartii keenyaati jennee fudhachuu dandeenya. Wanni hundinuu yaadamarraayi. Biyyi bu'aa yaadamaati. Namni bu'aa yaadaati. Namni mataasaa. Kanaaf yaadamni keessattuu guddina magaalotaatii wajjin wal qabatee paartiin badhaadhinaa qabate kun jijjiirama arra keessattuu sadarkaa magaalaa adda addaatti agarru kana magaalaa Finfinneetti dabalatee ka'umsi isaa guddaan kana jennee yaaduu dandeenya. Dinagdee dhufurraa haqa qabeessa. karaa ta'een eenyullee otoo alatti nafin eenyullee otoo hin dagatamin hundumsa kan itti fayyadame waan godheefi magaalaa ammayyaa taates uumaa jira. Karaa ajaa'iba ta'een seenaa biyyaa jijjiiraa jira. Seenaa magaalaa Finfinnee kanaan dura Inxiraa jedhamu amma gara Inurgaatti jijjiiraa jira waan ta'eef ijaaf akka tolu godhee jira, qalbiif akka tolu godhee jira. Kun immoo muuxannoo ta'ee daddarbaa jira waan ta'eef hiikoonsaa dinagdeedhaa ol. Sagantaa maaddin biyyaaf jedhuun abbootii qabeenyaa hedduu hirmaachisuun halalaa kellaa, Koishaa, Wancii, Gorgoraa fa'aa hojjetamanii piroojektonni kunneen iddoo ga'umsa turizimii biyyattii kan dabalan kabajaa fi maqaa gaarii biyyaa kan guddisan tokkummaa uummata gidduu jiru daran kan cimsan fayyadamummaa uummataa kan mirkaneessanidha. Misooma gurguddaa kan turizimii hawwatan hojjechaa jira. Fakkeenyaaf paarkiiwwan adda addaa hojjetamaa jiru. Akkasuma Finfinnee keessatti reefullee kan arginu corridor developmentii kanallee misooma corridorii kana argaa jirra. Kunillee turizimii akka babal'atu magaala kana keessattis ta'ee
akkuma biyyaatittuu akka babal'atuu fi GDP jechuun gahee GDP irraa turizimiin qabullee akka guddatu taasisaa dhufaa jira jechuudha. Rakkoo tasgabbii dhabuu dinagdee haala qabatamaa addunyaa fi rakkoolee biyya keessaa uumaman furuuf riiformiin dinagdee gooroo taasifame. Riiformiin kun dinagdee mandhalee oomisha hedduu gara biyya alaatti erguu, gabaa tasgabbeessuu, qaala'insa jireenyaa furuun jireenya lammiilee fooyyessuu irratti xiyyeeffata. Kanaanis Itoophiyaan si'a jalqabaatiif qamadii oomishtee gara biyya alaatti ergite. Kunis ilaalcha addunyaan nuuf qabu jijjiire. Aadaan bonaaf ganna waggaa guutuu oomishuu gabbataa deeme. ፍትሃዊና ሁሉን አካታች ኢኮኖሚ ነው እያካሄድን ያለነው። ዲነግዴ ሀቀ ቀቤሳ ፊ ሁንደ ሀመቴዳ ከን ገጌሳ ጅሩ ሪፎርሚን ዲነግዴስ ከነ ያደ ኬሰ ከን ገልቼዳ ሁንደ ገሌሰ yommuu jennu damee diinagdee tokko qofa damee qonnaa qofa yookaan indaastirii qofa osoo hin taane karaa damee hunda hammateen diinagdee keenya guddisna. Diinagdee damdaneessa qonnaa irrattis construction irrattis ICT irrattis tourism irrattis albuuda irrattis kan xiyyeeffannee hojjennu taane bu'a qabeessa ta'uu dandeenya jedhamee imaammata haala biyyaa giddu galeessa godhateetu ba'e. Kanaaf yaadi imaammatatti jijjiirame imaammati immoo hojiitti jijjiirame jechuudha. Kanarratti hundaa'ee amma bonaa ganna oomishuun amma aadaa ta'utti dhufee jira jechuudha. Bakka itti kaleessa oomishni sanyiiwwan hin yaadamne, qamadiin hin yaadamnetti, garbuun hin yaadamnetti, ruuziin hin yaadamnetti amma hojjetamuu jalqabee jira. Bakka kaleessa kuduraa fi fuduraan hin yaadamnetti amma hojiirra ooluu duwwaa otoo hin taane akka inni biyya alaatti ekspoortii ta'utti yaadamaa hojjetamaa jira jechuudha. Biyyi kun qonna duwwaa miti poteenshaalii isheen qabdu. Albuudaan poteenshaalii qabdi. Indaastiriitiin poteenshaalii qabdi. Manufakcharingiitiin poteenshaalii qabdi. Akkasumas tuurizimiitiin poteenshaalii qabdi. Teekinooloojiin immoo haala qabatamaa addunyaan amma irra gahe waan ta'eef dinagdee damdaneessatu biyya kana guddisuu danda'a. Malee liineer poolisiin biyya kana guddisuu kan jedhuuni dinagdee damdameessa jedheeti hojii jalqabe. Kanaan akkuma hundi keenya arginu bu'aa gurguddaa argachaa jirra jechuudha. Riiformii dinagdee gooroo taasifame keessatti sirna faayinaansii ammayyeessuun hojii ijoodha. Kanaanis hojimaata ammayyaa diriirsuun, galii guddisuun, baasii mootummaa xiqqeessuun, qusannaa ol guddisuun danda'ameera. Maallaqni qusatamus tajaajila uummataaf kennamu fooyyessuu, investimentii babal'isuu, piroojektota hedduu hojjechuuf oolaa jira. የለውጡ ማግስት ላይ አዲስ አበባ በአመት የምትሰበስበው ገቢ 30 ቢሊዮን አካባቢ በጀቷም የሆነው እንግዲህ በራሷ ጅጅረመ በሪ ገሊ ፊንፊኔን ወሊት ቀብዱ ቢሊየነ 30 ቱሬ ወይታ አማ በረኩመ ለማፊ 17 ቢሊየነ ዲበለማፊ ቢሊየነ 30 በጀተ ረመዴቲ በረኩመ ለማፊ 16 ቢሊየነ ዲበቶኮፊ ቢሊየነ 47 ወሊት ቀብዲ kana keessa dhibbantaa 60 bajeta kaapitaalaaf oolchiteetti. Jijjiirama dura yoo ilaalle dhibbantaan 70 bajeta bulchiinsaaf oola ture. Kanaaf piroojektonni hedduun eegalamanii osoo hin xumuramin kanaafanii fi piroojektonni biroonis kan hin ijaaramne. Jijjiiramaan as piroojektota 50 xumurree eebbisiisuun tajaajila uummataaf banaa taasisneerra. Fayyadamummaa dinagdee sadarkaadhaan jiru uummata hunda waliin ga'uuf immoo riiformiiwwan adda addaa gaggeeffamaniiru. Isaan keessaa isa dhiyoo kanallee yoo tarreessine faayinaans sektarii irratti forex kan immoo qarshiin sharafa biyya alaa fixed rate irraa dhiyeessaa fi fedhii gabaa irratti jiru float rate kan jennu sanatti jijjiiramuun isaa garaagarummaan dinagdee irratti fide amma ifatti mul'ataa jira. Mootummaan bajeta isaa yeroodhaan rivaayiz gochaa keessumattuu immoo galiin taaksii fi taaksii hin taane irraa kan argaman jechuudha akka guddatu taaksii beeziin isaallee akka babal'atu taasisuu irratti qorannoo irratti hundaa'ee galiin akka dabaluu fi galii dabalatu san irraan immoo bajeta mootummaan seektaroota misoomaa adda addaatiif qooduudhaan hojiin biyya kana keessatti
hojiin gama dinagdee guddisuu akka babal'achaa deemu taasisuu irratti shoora guddaa fi olaanaa taphachaa jira. Oomisha indaastirii tajaajila ammayyaa fi itti fayyadama teekinooloojii keessumaayyuu dhaabbilee misooma mootummaa cimsuu irratti hojii guddaatu hojjetame. Dhaabbileen kunneen kanaan dura bu'a qabeessa ta'an bu'aan argatan dachaa hedduun dabale. Kanneen kasaaranii haga cufamuu ga'an kasaararraa gara bu'aa guddaa argachuutti ce'ane. በመንግስት የልማት ድርጊቶች የነበረው ቀውስ የሚነገር አይደለም። rakkoon dhaabbilee misoomaa mootummaa keessa jiru kan himamuu miti. Madda hannaa guddaa ta'anii tajaajilaa turan. Sababa kanaan riiformiin hooggansaa boordii gurmaa'inaa hojmaataa fi seerotaa hojjechaa turreerra. Birrii biiliyoona 600 ol idaa dhaabbilee misooma mootummaa sirreessuuf yaalameera. Kana sirreessuu yoo baanne sektarri faayinaansii ni kufa. Paarkileen indaastiriis warshaaleen sukkaaraa irrattis hojiileen kunneen hojjetamaa jiru. Meetekiin sun akka itti diigame balaa guddaa biyya argeessee kisaaraa guddaa biyya argeessee qabeenya uummataa qabeenya biyyaa biliyoona hedduutti lakkaa'amu daaraa godhee ofiillee daaraa ta'e. Isa keessaa baay'ee dhaabni kun madaa meetegeessisan akka fayyisu kisaaraa san akka kaffalu godhuun isaa sirrii natti fakkaata. Magaalonni biyya keenya jiraattotaaf mijataa hin taane bu'uuraaleen misoomaa hin guutamneef gama maraan jijjiiruuf hojiiwwan xiyyeeffannaa guddaan itti kennamee hojjetamaa jiruun jijjiiramni guddaatu dhufaa jira. Keessumayyuu hojiiwwan Finfinneetti hojjetaman hojii akka biyyaatti akka Afrikaatti darbees akka addunyaatti fakkeenya gaarii ta'anidha. Jijjiiramaan duratti akkaataan mootummaan duraan biyya kana hoogganaa ture magaalota keenyaaf xiyyeeffannaan inni kanneen baay'ee gadaanaadha. Yaadamni keessattuu guddina magaalotaatii wajjin wal qabatee paartiin badhaadhinaa qabate kun jijjiirama irra keessattuu sadarkaa magaalaa adda addaatti agarru kana magaalaa Finfinneetti dabalatee ka'umsi isaa guddaan kana jennee yaaduu dandeenya. Piroojektonni gurguddoon kunneen akka addabaabaayii masqalaa, mana dubbisaa Birhoot, yaadannoo injifannoo Adwaa, misooma koriidaraa fi piroojektonni kumaatamaan lakkaa'aman hojjetamanii uummata fayyadamaa taasisanii. Misoomni koriidaraa hojjetame Finfinnee miidhagduu fi qulqulluu kan taasise jiraattotaaf haala jireenyaa kan ammayyoomse qalbii addunyaa kan hawwateedha. Finfinneen konferensiiwwan idil addunyaa hedduu akka keessummeessitu carraa guddaa kan uumedha. Misoomni koriidaraa guutuu biyyatti akka babal'atus ta'ee jira. Bakki duraan balfitti gatamu, bakki duraan yakki adda addaatti raawwatamu har'a bakka seentarii turizimiidhaa ta'uudha. Bakka dhaloonni taa'ee ilaalcha isaatti qaratu, bakka dhaloonni biyya kana boru fuudhee bakka tokkoon gahuu danda'u kun ittiin bocamu ta'uu danda'ee jira. Piroojeektii amma onatti hojjetame keessaa wanti na dinqu dur waggaa waggaadhaan qilleensuma irratti kabajna dure masaraansaa hojjetame kan nama dinqu kan saba baay'ee baatu kan galii galchaa danda'u kan ijatti miidhagu kan namatti bareedu wanti hojjetame guddaan isadha. Uummata kana smart gochuu irratti smart people kan jennu kana resilient people kan jennu community kan jennu kana isa kanallee uumuu irratti ammas uummanni akka resilient ta'u akka smart ta'u uummanni barachaa dhufe uummata fakkeenyaa fi raayitii isaatiif responsibility isaa beeku uummata immoo fakkeenyaaf jiruuf jireenya isaa fooyyessuuf tattaafachaa jiru struggle gochaa jiru uumuu irratti illee shoora guddaa taphata. Piroojektonni hojjetaman namarratti kan xiyyeeffatan qulqullinaa fi yeroo gabaabaa keessatti xumuramanii tajaajila kan kennan piroojektota garaagaraati. Nyaanni barattootaa fi harka qalleeyyii, giddugalli ga'umsa ogummaa fi damdamannaa dubartootaa Yanageewaa, warshaan biddeenaa Gullallee, hojiiwwan qaala'insa jireenyaa furuuf hojjetaman sagantaan maaddii guutuu, hojiin tola oolmaa hojiiwwan hojjetamaa jiran keessaa isaan ijoodha.
waggootawwan shanan kana keessatti wajjin hojjetaman tokkoffaa haala hunda hammateen kana jechuun hiyyeessa sooreessa namoota kilaasa adda addaa keessa jiran wal qabatee kan ijaaramedha. Kana jechuun uummata bu'uura kan godhatedha. የነገዋ ሴቶች ትላንት የወደቁ gidduugalli ga'umsa ogummaa fi damdamannaa dubartootaa yenagawaa dubartoota kaleessa daandirratti bahanii jiraatan nama isaan ilaalu kan hin qabne daandirraa kaasnee mana abdii namatti toru kan ijaarre kaasuun ni danda'ama. Misoomni kooriidarii fuullee dulloomaa magaalattii kan jijjiire Finfinnee qulqulluu kan taasisaa jiru jiraattota isheef kan mijatte magaalaa turizimii hawwattu gochuun konferansonni gurguddoon Finfinneetti akka gaggeeffaman taasifneerra. Kanaanis magaalaa imala fakkeenya badhaadhinaa haala jabaateen eegalteedha. በእርግጥ የብልጽግና ተምሳሌትነቷን ጉዞ በተጠናከረ ሁኔታ የጀመረች ከተማ ናት። አንዲገሜ ቦካን ራዲቄ ዱባም ሙጩቅ ጀዴ በዳረም ነከት ኑት ገዲ ጮባ bakka ciifnu dhamnee bokkaa keessa makaraa keenya argine gizee bokkaarroo qayyo isaanii haa tolu akka nu radda'anitti isaanis haa radda'u waaqayyo idimee isaanii haa kennuufi bakka deemanitti nagaa ta'ani. እናመሰግናለን የሚባለው ቃላት ከዛ ውጭ ሌላ ቃል ቢኖር ጀችኒ ገለቴፈነ ጀዱን አለቲ ጀች ብራ ኦሶ ጅራቴ ነትቶላ ባየን ሞቱማ ከነ ገለቴፈዳ ኡሙሪን ኢሳኒ ሃዲረቱ ኢሚማን ነሞተ ሄዱራ ሀቀኒሮ መነሸራ ከና አኒ ነን ወዳ ናምኔ ነትን ጎልፍን ጀደ ጣራዳ ፊ ሸራ ወልቲን ወዳ አራሞ ናን ከናርጉ ኦፊና ማኖማዩ ከነማና ማነት ይፈካ የአሮጊቶች ቤት ማደስ ጫውታ አይደለም፣ ትልቅ ስራ ነው። manneen maanguddootaa haaromsuun tapha miti, hojii guddaadha. Waltumsinee raawwachuu qabna. Kadhannaa fi imimmaan isaaniitu biyya deeggara. Waaqnis kadhannaa fi imimmaan haadholii ni ilaala. Deeggarsa isaaniif taasifnu kamuu deebi'ee biyya deeggara. Yaaliiwwan hedduun ni jiru. Dameen dhuunfaa tumsa taasisuun nu deeggaraa jiru. milkaa'inni sochii misooma magaalaatii fi bu'uuraalee misoomaa jennee kaasnu kun ka magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota biraa keessattis argaa jirru kun bu'aa ilaalama paartii badhaadhinaatii fi keessattuu bu'aa muummicha ministeera keenyaati. Yaada kana fudhatanii immoo hooggansi sadarkaa adda addaatiin hooggansi magaalaa fudhatee hojjetu kun bu'aa qabatamaa fiduu danda'ee jira. Imalli badhaadhinaan dagaleessa mirkaneessuuf baadiyyaaf magaalatti jalqabame daran babal'ataa jira. Fayyadamummaan uummataas mirkanaa'aa jira. Yaadonni haaraan karoora tarsiima'aan hojiirraa oolaa jiru. Hojiin gaariin amma hojjetamaa jiru daran cimee yommuu deemu badhaadhinaan dagaleessi biyya keenya keessatti ni mirkanaa'a.